Guyyoota hundeeffama gamtaa Afrikaarraaf ashaaraa baroonni hin dagannee kaa'an keessaa bakka argama dhala namaa kan taate Itoophiyaan hadda dureedha. Mootonni darbanis ta'e mootummaan amma biyya bulchaa jiru dhimma gamtichaaf faayidaa Itoophiyaas ta'e ardii Afrikaa kabachiisuu irratti garaagarummaa yaadaa akka hin qabne seenaan ol gudunfeera. Teessoo gamtichaa kan taate Finfinneenis yeroo garaagaraatti keessummoota yaa'ii gamtaa Afrikaa simachaa bara kanas yaa'ii 38ffaa gamtichaa keessummoota ardii Afrikaa fi idil addunyaa simachuuf qophiin xumuramee jala bultii baga gara dachee argama dhala namaatti nagaan dhuftan jechuu irratti argamti. Yaa'ii 38ffaa gamtichaa simachuuf Finfinneen kan yeroo kamiyyuu caalaa misoomaan faayamtee simboo miidhaginaa gonfattee guutummaatti Afrikaa fi addunyaa fakkaatteetti. Yaada kana kan gabbisan ambaasaaddar Diinaa Muftii waa'ee Finfinnee keessummoonni yaa'ii 38ffaa gamtaa Afrikaaf dhufan dhugaa jiru gudunfatan deemuu maqaan kaleessaa arra jijjiirameera. Kun waan ijaan mul'atu jedhan. Diplomaata keenya ta'anii waa'ee biyyattiin magaalaan kun akkamitti akka cimaa jirti Itoophiyaan akka cimaa jirtu nama biraatti biyya biraatti himu jechuudha. Diplomaatota keenya ta'an jechuudha. Maqaa keenyaan waan gaarii waan nurraa haasa'u jechuudha. Kuni bu'aan isaa investimentii harkisuu irratti guddaadha. Tuuristii haala guddaadhaan harkisa. Daldala biyyattii ol kaasaa, qabeenya biyyattii guddisaa, bu'aan isaa imeejii biyyattii sin jijjiira jechuudha. Kana dura Itoophiyaa biyya duubatti hafte, biyyan guddatin, biyya reef guddataa jirtu jedhanii warri ilaalan hundi yaada isaanii jijjiiraa dhufanii kuni wanta guddaadha, bu'aa guddaadha biyyattiidhaaf jechuudha. Yaa'iin gamtaa Afrikaas dhimma Afrikaanotaan xiyyeeffannoo argachiisuudha kan jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii misoomaan faayamtee piroojeektoota gurguddoo daawwachiisuu danda'uun Finfinnees keessummootaaf ergaa dabarsuu qabaa qajeelummaan yoo ilaallu Finfinneen akka misaa'ilaatti daandii jijjiiramaarra furguggachaa jirtis waan taajjaban irraa ka'uun dubbataniiru. Yaa'iin kun ajandaan inni irratti taasifamu ajandaa Afrikaati. Haala gaariidhaan ta'anii maaliifii kana dura as dhufanii hin gammadanii hin deeman jechuudha miti. Amma immoo caalaa gammaduu jechuudha. Caalaa gammaduu wanti arganirraa baroomsa fudhatanii deemantu jira, wanti fudhatanii deemantu jira. Bu'aa walgahii godhaniifis bu'aa qabaa jechuudha. Waan Afrikaa keessatti hojjetamuuf biyyattiin misaala taate ammaan booda jechuudha. Afrikaa keessa piroojeektii akkanaa jedhanii bakka jalqabanitti yeroo hunda Itoophiyaa yaadatan maaliifii Itoophiyaan piroojeektii gurguddaa fixuu dandeetti. Haala gaariidhaan xumuruu dandeetti. Hojiirra uumamsuu dandeetti waan jedhamu fudhatamaa jechuudha. Teessoo gamtaa Afrikaa kan taate Finfinneen dhugumatti jijjiiramteetti illee itti dabaluun kan hubachiisan ambaasaaddar Diinaa Muftii keessummoonni yaa'ii gamtaa Afrikaaf gara Finfinnee dhufan kan lammiilee Itoophiyaa maraa ta'uun aadaa keessummaa simachuu irra magaalattii fakkaatu calaqqisiisuun ga'ee nama hundaati jechuun turtii AMN Plus sagalee dhalootaa waliin taasisaniin qooda ambaasaadarummaa isaanii ba'ataniiru. Keessummaawwan dhufan kuni keessummaa mootummaa qofaa miti. Keessummaa lammii tokko tokkooti keessummaa keenya. Dhufanii biyya keenya akka ilaalan, akka gammadanii deebi'an, akka waan hunda argan, akka baratan, akka nu gargaaran, akka wanta gaarii haasa'an aadaa keessummaa simachuu kana dura qabnu kana cimsinee haa argisiifnu.